warahmatullahi wabarakatuh. Ashama daawwattoota jaalata Ibrahim official harka fuunee akkam jirtan. Har'a koorsiin isin gabaadhe. Appii kompleksaa jechuun bakka lamatti qodama. Isporozoaadha. Appii kompleksaa jechuun isporozoaadha. Kilaasiin isaa inni bakka lama qodama. Bileed soosidiyaa ende intestine soosidiyaadha. Bakka lamaan kana qodama. Kanarraa kan amma laallu bileed soosidiyaadha. Bileed soosidiyaan waa lama of jalaa qaba. Pilaasmoodiyemii fi tooksoopilaaዝmaa gondiidha. Kan waliin ilaallu ta'a. Sabkilaasiin isaa soosidiyaadha. Kilaasiin isaa orderiin isaa soosidiyaadha. Jinasiin isaa tooksoopilaaዝmaa gondiidha. Tooksoopilaaዝmaadha. Ispeeshiin isaa gondiidha. Kan amma waliin ilaallu specific goonee tooksoopilaaዝmaa gondiidha. Tooksoopilaaዝmaa gondii is obligate intracellular soosidiyan parasite. Inni qaama seelii keessatti argama. Intiraa jechuun keessatti argama. Qaama keessatti argama. Tooksoopilaaዝmaa gondii first demonstrated in bara 1908 in Gondi biyya Gondi jedhamtu Afrikaa keessatti kan qoratamee argatame tooksoopilaaዝmaa gondiin kun jechuudha. Inni importance of human pathogen was recognized much later. Jaanku kun seenaadha. Bara 2003 eegas jaankun observe godhee cysti in retina of the eye. Retina eye ilma namaa yookaan ijoolleedhaa keessatti observe godhee kan arge hydrocephalus jechuun childiin san bishaaniin kan guutamte sammuun childii sanii xumurratti kan ilaallu ta'a bishaaniin kan guutamtee fi microcephalia jechuun daa'imni kun bishaaniin kan guutamee fi ijarraa biroo jechuudha. Ijjiti isaatillee kasirratti hin argine kan ta'e kan qoratamee argameedha. Okay. Name of tooksoopilaaዝmaa gondii. Okay, sorry. Tooksoopilaaዝmaa gondiin kuni eessatti argama yoo jenne tissue or extra intestinal soosidiyaadha. Achitti argama. Ammallee obligate intracellular mammaalidha jenne. Okay. Inni kun eenyu miidhaa yoo jette immunocompetent human irratti asymptomaticdha. Asirratti simbitamii hin agarsiisu jechuudha. Immunocompetent irratti jechuudha. Immunocompromised irratti ammoo symptomaticdha. Jechuun simbitamiin occur ta'a range of the child self-limited fulfillment of the disseminated disease. Asirratti simbitamiin qaba mul'achuu danda'a jechuudha. Namni immunocompromised irratti immunocompetent irratti immoo rareedha yookaan hin mul'atu jechuudha. Simbitamiin isaa usually involve following central nervous system, eye, sense dadhabuu, skeletal muscle, cardiac muscle kana hunda miidhuu danda'a jechuudha. Lymph node, liver, lung kana hunda miidhaa sirra geessuu danda'a. Achirratti yookaan miidhaa sirra geessisa simbitamiin agarsiisa jechuudha. Immunocompromised patient irratti malee severiidha jechuudha. Baay'ee beekama jechuudha. Immunocompromised irratti maaliif reefu kam jenne simbitamiidha inni argisiisa waan jenneef. By transplacental passage of parasite from an infected mother to fetus yookaan congenital toxoplasmosis. Kan inni itti daddabruun infected mother to child congenital jedhamti karaa inni itti daddabruun xumurratti ni ilaalla. Ishi epidemiologiin isaa immoo eessaa fi eessatti akka inni argamu jechuudha. Worldwide toxoplasmosis bakka hundi jechuudha worldwide irratti argama. Qorannoon dhiyoo kana akka agarsiisutti Itoophiyaa keessatti illee few study oggaa qoratan ni jiraachuu argisiisa jechuudha. Xumurratti ni ilaalla. Extremely cold and dry climate. Extremely bakka kana lamaanitti hin argamu jechuudha. Dry and biyya qaceellotti biyya qorra guddaa qabdu ho'ina guddaa qabdu keessatti tooksoopilaaዝmaa gondiin hin argamu jechuudha. More prevalent in tropical. Bakka inni baay'eetti beekamu tropical climate dha jechuudha. Okay. Serological study isa kana qorachuudhaaf shown prevalence rate up to baay'ee miti seenaadha tuni. Yes, rageenya kuno. In Ethiopia, few study indicated that the disease found in Ethiopia. Qorannoo yeroo dhiyoo gaggeeffamte keessatti Itoophiyaa keessallee akka jiru mul'isa jechuudha. Garuu baay'inaan hin jiru ni jira jechuudha Itoophiyaa keessallee. Okay. Morphology isaati rageenya jira. Toxoplasma gondii exist in 3 form or 3 morphology. Structure sadi qaba. Toxoplasma gondiin
sadeen tokkoffaan trophozoite yookiin taachizoite jedhama maqaan isaa biraa trophozoite jechuun isa kan jalqaba morphology toxoplasma gondiiti jechuudha. Lammaffaan tissue cyst yookaan bradyzoite jedhama. Sadaffaan oocyst yookiin imbiroo khillee xixiqqoo takka taana basoorraa yookaan adurreerraa namatti itti dabarsan oocystidha kan waliin ilaallu ta'a. Oocyst, tissue cyst fi don't forget this three. Kunneen form yookaan structure or morphology of toxoplasma gondiiti jenne. Okay. Maqaan taakizoid jechuun maqaan isaa biraa trophozoite jechuudha. Trophozoite as ilaalle kana. Inni kunoo maali yoo jettan form of rapid multiplication or rapid multiplication jechuun yeroo ammatti dafee quickly kan dafee rapid multiply godhu yookaan acute infection kan ta'e eenyu yoo kan filannoo keessa fidu ta'e taakizoid jennaan. Lammaffaan bradyzoite yookiin tissue forms jechuudha. Tissue cyst form is slow multiplication in characterized chronic infection. Chronic infection in bradyzoite jennaan. Don't miss this point. Originate in tissue cyst, tissue keessatti argama. Sadaffaan sporozoite jenna. Sporozoite jechuun definitive host kan uumsan dhiibbaa geessisuu danda'u san jechuudha. Kan adurree keessa jiru san adurreen fakkeenyaaf asirratti adurreerraa nama dabra adurreen asitti definitive hostidha. Irratti kan waliin ilaalu ta'a. Sporozoite jechuun oocyst jenna afaan language isaa kan biraa jechuudha. Definitive host during sexual reproduction is released oocyst. Don't miss this point. Oocyst jechuun imbiroo jechuudha. Khillee xiqqoo adurreerraa sababa isiin transfer gooteef sababa fiisii yookaan istoolii isii keessatti bu'ee achi namni harkaan qabateen kan daddabru san sporozoite yookiin oocyst jennaan. In failed phases sagaraa adurreedhaa keessaa kan daddabru san sporozoitedha. Inni kun only definitive host is adurreedha. Sporozoitiin adurree keessatti argama jechuudha. Kan other animal keessatti taachizoite, bradyzoitiin other animal keessatti illee tarii argamuu danda'a jechuudha. Okay, transmission life cycle. Student, please follow me. Please attention. Give me attention. Transmission and life cycle. Life cycle isaa akkamitti akka daddarbu jechuudha amma kunga. Akkaataa inni itti daddarbu tokkoffaan ingestion of undercooked infected that meat containing toxoplasma cyst. Tokkoffaa ingest godhuati undercooked nyaata hin bilcheeffamin ka infected ta'e foon nyaata foonii ka infected ta'e maaliin toxoplasma gondii oocyst toxoplasma gondii kan kaatee jiru saniin ka infected ta'e yoo ati nyaatte kan si qabu jechuudha. Ingestion of the lammaffaan ingestion of oocyst from fecally contaminated hand or food. Sagaraa yookaan istoolii adurreedhaa kan isin udaantee ati harkaan qaqqabattee yookaan qabachuu battus turee guyyaa takka hanga shanii kan ture keessatti ati qaqqabattee jennaan ingestion oocystiin san akkasiin si daddabra. Oocystiin maal jenne sporozoite jedheen kun achiin si daddabra jechuudha. Sadaffaan organ transplantation yookaan blood transfusion dhiiga goggogaa walitti daddabruus dhiiga nama infect toxoplasmaadhaan infect ta'ee osoo fudhattee ta'ee osoo check godhin kan si daddabru ta'a. Blood transfusion akkasii. Transplantation jechuun congenital jechuudha. Har'a gara ilmoodhaa kan daddabrudha. Raw goat milk aannan re'eedha. Dheedhii jechuudha. Raw jechuun dheedhii kan osoo hin danfisin akkanumaan kan dhuyde kan si dabarsu ta'e inni kulleen tokko tokkoon kan waliin ilaalu ta'a. Ingestion of oocyst. Oocystiin sporozoite jechuudha. Ingestion godhu nyaachuu jechuudha. Large number of these structure pass during active shedding and their prolonged survival in external environment greatly enhance their chance of transmission. Large number jechuun kan baay'ee karaan baay'ee inni itti daddarbuun ingestion of oocyst dha. Kam caalaa hunda caalaa large number of the structure this structure jechuun structure caasaa toxoplasma gondiin ittiin daddarbuun baay'ee ingestion of oocyst dha jechuudha. Adurreedhaa ta'us daddabarsaa jechuudha. Particular risk individual such as children ijoolleedhaaf rakkoo guddaadha jechuudha. Yeroo isiin taphattutti kan daddabru biyyeedhaan taphattee waan adda addaa taphattee home may come close contact area of the contaminated with catfish jechuudha. Udaan yookaan sagaraa adurreetiin kan laaqame ijoolleen faan bakka itti taphatanitti qaqqabattee yennaan kan ijoollee isin daddabru ta'a
adult is responsible to changing cat litter boxes. San qofaa miti ijoollee qofatti miti nama gurguddaatti illee daddarbuu danda'a jechuudha. Large number of the this structure is what ingestion of oocyst. Student, don't miss this one. Okay. Lamaffaan ingestion of tissue cyst. Tissue cyst maal jenne kana chole dubbanneessanii tissue cyst jechuun bradyzoid jenneen. Don't forget this one. Ingestion of tissue cyst. Tissue cysts have been frequently demonstrated in meat tissue for human consumption. Nyaat foon jechuun makuni meat jechuun foon nyaatame infected ta'e yoo nyaatte tissue cyst jechuun foon toxoplasma gondiidhaan infected yoo nyaatte ta'e si qaba. Fakkeenyaaf foon akkam fa'a most common is pork booyyee fa'a jechuudha. Biyya teenya tana keessatti egaa baay'inaan nyaadamtu malee muttoon percentage odhan less in beef. So in beef foon jabbii jechuudha. Beefin in chicken percentage qaba. Adurree lukkuulleen daddabarsuu dandeessi jechuudha. Human is infected acquired by handling ingestion raw or undercooked. Nyaata foon jiraa kan sirriitti bilchaatin yookaan undercooked hatti qishuma bilcheetan kan sirriitti bilchaatin illee daddabaruu danda'a. Tissue cyst jala gala jechuudha nyaanni guutumatti. Congenital jechuun mother to child jechuudha. Yeroo isin deessoo kan haadharraa gara daa'ima daddabaruu jechuudha. Okay. Approximately one of the every 500 pregnant women acquire to Toxoplasma gondii. Yes, kon kan daddarbuun haadharraa gara ilmootti kan daddabaruuni congenital jennaani. Approximately a woman becomes symptomatic. Isirratti mul'atena yeroo deessonitti first trimester yeroo deehuudhaaf jiini sadii afuufsan keessatti kan itti daddabaruu jechuudha daa'imatti. Regardless clinical status infected mother parasite involved fetus 33% to 50% all acute maternal infection. Yeruma deessu jechuudha kunilleen kun baay'een isaa kun dubbadheera. First trimester yeroo kana sardi trimester da baay'inaan kan daddabaru percentage 65 jechuudha. First trimester irratti percentage 17 baay'ee miti jechuudha. Yeroo daa'ima dahuudhaaf isin deebisan congenital jennaan. Don't forget this one. Okay, miscellaneous jechuun kun waan garagaraa kan walitti qabatu jechuudha. Sababa tokko qofaan osoo hin taane sababa hedduudhaan. In addition causing congenital trypocyte have been responsible. Kana qofaa miti bleed transfusion, laboratory accidents, bleed leukocytes. Kana nuti daddabaru miscellaneous jennaan. In addition causing of congenital kan haadharraa gara daa'ima dabarus ta'e trypocyte yookaan trypocyte have been responsibility for disease transmission dabarsuudhaan jechuudha. Kun trypocyte nama keessa illee jiraachuu danda'a, other animal keessa illee jiraachuu danda'a jechuudha. Because trypocyte may survive several hours. Zaata akka hanga za'a shanii biyya keessa taa'uu danda'a inni kun trypocyte jechuudha. Because death acutely infected human achi booda infect humanii nama godha jechuudha. It is impossible for infection to occur after contact with such material. Za'a shan yookaan takka hanga shanii keessatti ati bakka infectioniin kun jiru yookaan yoo biyya keessa fakkeenyaaf ta'e biyya keessa zaata takka hanga shanii yoo turuu danda'e biyya sana koo harkaan qabattee contact with such material akkana qaqqabattee nan siddabiraa jechuudha. Eenyuun dabarsee immoo trypocyteidha jechuudha. Okay. Intermediate host in eenyu faadha. Intermediate host jechuun kan sexual immature ta'e jechuudha. Eenyu keessa jira sexual immature isaa humanidha. Rodenti daggala bineensa daggalaati chicken lukkuu pigs booyyee baay'inaan jechuudha. Other animal kan biraa keessatti illee argamuu danda'a jechuudha. Student asitti kan amma isii kana oomishu eenyu adurreedha jechuudha. Divinative host jechuun haadhoo jechuudha kan oomishu sun. Kan oomishu eenyu keessatti argama cat family yookiin feline jechuun cat family dha jechuudha. Okay. Divinative hostin kana intermediate hostin human chicken kana jechuudha. Okay. Cat become infected with Toxoplasma gondii. Cat nuga infected taate Toxoplasma gondii ingest tissue cyst. Ingest namatti by ingest namni nyaata ingest godha tissue cyst or oocyst. Qilleessa namni nyaate achin nama dabarti jechuudha. Okay. Human ingested
cyst or oocyst akkuma reef dabarsine oocyst yookiin cyst nyaachuu danda'a namni achiin nama dabruu danda'a. Following ingestion of the infective oocyst or tissue cyst may the organism exist in intestine. Kara intestine darba oggaa namni akkasii nyaate booda exist inni dabra kara intestine but live at in achi keessan taa'u ni dabra develop into other tissue lymph node brain eye kana hundatti ol guddateeti infectis godhee dhiibbaa geessisuu danda'a jechuudha. Develop in quickly and reproduce and produce tachyzoid then protozoid which form tissue cyst. Quickly definitely saffisaan guddatee produce tachyzoid godha. Oggaa seen san booda jechuudha. Bradizoid eegas bradizoid guddata. Orderii reef dabarsine jira tachyzoid bradizoid and oocyst jenne achi booda bradizoid ta'a. Achi booda tissue in form of bradizoid jechuun tissue cyst jechuudha. Cyst remain throughout life of the host jechuudha. Fakkii kana yoo ilaaltan isiniif gala. Okay. First intermediate host is kaatidha. Kaatiin gana exist gooti bradizoid kana asit dabarsite achi booda metazoid jechuun formita metazoid formita orderin kunuunti akkanumatti asin deeme asit gala jechuudha. Okay. Life cycle of Toxoplasma gondii jennaan. Kanammoo dura as dhufee soil irra namni soil kana qabata asin nama kanatti ol dabra nama kanatti asin dabree achi booda namni kun sporozoite released from oocyst. Kunneen sassalbaadha. Laaltanii naan isiniif galuu danda'a. Dabnee zaara fayyadamna gaddeemne. Pathogenesis and immunity of the toxoplasmosis. Okay, in primary infection, the proliferation of the trophozoite results in this. The result in the toxoplasma involved host cell. This of host cell. Host somehow adjacent the stimulation mononuclear inflammatory reaction, parasite infection, serology, immunology. Faida dhiibbaa hedduu sirra geessisuu danda'a. Immunodeficient host immunity ta'e gabbisuu danda'a. Rapid organism proliferation continue producing numerous widespread foci and tissue necrosis. Okay, clinical future. Isa kana immoo akkamitti sirra dhufu isa kana akkamitti ofirra beektaa jechuudha. Adult acquired infection often asymptomatic. Inni yeroo hedduu symptomii hin qabu jaa adult irratti but they may cause fever or akkanumaan leeydaas gadhiisuu rash qaamna kanarratti kana shif jee kanatti sirratti ol ba'u enlargement of lymph node with lymphocytosis. Lymphocytosis jechuun cause of lymphocyte jechuudha. Lymphocyte irratti inflammation ergamu lymphocytosis jennaan. Lymph gland enlargement godhuu danda'a. Occasionally darbee inflammation of eye yookaan ocular toxoplasmosis jechuun eye jechuudha. Myocarditis onnee irratti illee masiilii onneetti illee dhiibbaa irra geessisuu danda'a. Meningoencephalitis jechuun sammuudha. Buqqee sammuutii fi sammuullee dhiibbaa irra geessisuu danda'a. Atypical pneumonia jechuun yoo pneumoniaan tokko saayitiin pneumoniaadha laangidha. Yoo sababa laangiin ta'een sababa biraatiin kan dhufu ta'e saayitii of bakka biraatiin kan ta'e atypical jennaan. Typical jechuun immoo saayitii isumaa ta'e jechuudha. Laangii yoo ta'e laanguma irratti kun kana jechuudha. Meningoencephalitis jechuun sammuu daa'imaanitti illee fakkeenyaaf as jalatti ilaalla bal'isuu akkanumaan sammuu guddattee hydrocephalus ta'u bishaanumaan guutamuu jechuudha. Kun hundi clinical future kun kanneen argite jennaan maali toxoplasma goniidha jechuudha clinical future isaati. Inni kun HIV AIDS yoo walitti dhufe serious jechuudha balaa guddaa kan geessu often fatal opportunistic toxoplasmosis infection. HIV AIDS yoo walitti dhufe jennaan serious dha fatal dha balaadha jechuudha. Infection due to reactivation of cyst. Sababa kanaan dhufa CD4 in ka'e dhibbaa gadi oolu CD4 in yoo nifi dhibbaa gadi gale immunodeficiency dha. Immunodeficiency dhufeennan opportunistic disease dha jechuudha. Immunity waggaa midhame disease dhufe opportunistic dha. Kun dhiibbaa inni geessaa jiru jechuudha. Okay. Congenital infection transfer mother to child jechuudha. Kunilleen baay'ee miti. Kana baay'ee isaa deemna. Okay.
baby infected with toxoplasmosis at birth or congenital toxoplasmosis yeroo daa'imni dhalattu san kan irratti mul'atu yoo ta'e infect kan ta'u ta'e baby'n may not show symptom yeroo da'usanitti jechuudha. Student please give me attention. Yeroo haati deessanitti may not show symptom mallattuma takka waan argisu at the birth yeroo deessu jechuudha. But later problem can be include vision problem, ijaan arguu dhabuu danda'a, brain damage, sammuun isaa damage ta'uu danda'a, developmental delay, seizure, balance isaa eegamuu dhabuu danda'a, hearing loss dhagahuu dhabuu danda'a. Kun hundi intellectual disability hubachuu wahuma takka hubachuu dhabuu danda'a. Kunneen hundi maali? Problem of toxoplasma gondii jennaan. Student don't forget this one. Kunoo daa'ima kanaan hin argitanii asiin kanaan hydrocephalus jennaan. Sammuun guutuun bishaanuma taate jechuudha. Bishaan hydrocephalasidha. Kun immoo meningocephalasidha. Meningocephalasidha. Brain damage kanuma. Developmental delay kun ilaal normal miti. Daa'ima toxoplasma gondiitii jechuu guutumattu. Okay. Laboratory diagnosis akkamitti akka isa kana investigate godhan jechuudha. Laboratory diagnosis jechuun identify Giemsa stain toxoplasma in Giemsa stain. Student, the most important not in this diagnosis Giemsa stain. Giemsa stain is the most important histological section. Lymph aspartate on lymph node wajjin aspartate bone marrow, cerebrospinal fluid, cellular fluid, peritoneal fluid and sputum. Kanneen hundaan diagnosis godhuu dandeessa. Don't forget Giemsa stain. Giemsa stain kanneen hunda of jala qabata. Serological tests such as Sabian, Feldman, dye test, ELISA enzyme dha. Kanneen diagnosis godhuudhaaf qorachuudhaaf isa kana jechuudha. Toxoplasma akkamitti qoratan Giemsa stain dha jedhe. Clinical sign mallattoo akka inni agarsiisu faadhaan qorata. Toxoplasmas are non-specific and cannot depend on definitive diagnosis. Toxoplasmosis. Clinical sign of the toxoplasmosis ref maal jenne asymptomatic. Asymptomatic jechuun non-specific dha jechuudha. Mallattoon isaa specific ta'e kan akkasitti mul'isuu miti jechuudha. Immunocompromised fi immunodeficiency irratti reef ilaallee turre walitti sanitti. Okay. Kunneen kanuma malaalee laboratory diagnosis dha. Microscopy, serogenesis, serodiagnosis jechuun antibody detection jechuudha. Antigen detection jechuudha. Molecular imaging and other kanneen godhuu dandeessaa jechuudha. Okay. Treatment irra deemaa maaliin akka treat godhu yoo isa argiteette treatmentiin isaa beekamaa maal akka ta'e waliin ilaalla. Pyrimethamine sulfidazine yookaan Fansidar or Spermicin is the most important treatment of the toxoplasma gondii. Student, don't miss this one. Isheen kun akkanumaan dhufuu danda'a qormaata irratti qabadda. Fansidar, in shortly Fansidar. Fansidar is the best treatment of toxoplasma gondii. Okay. Akkamitti isa avoid goota. Akkamitti isa irraa dhabamsiifta. Akkamitti isa dhabamsiisanii kan jiran. Avoid contamination of hand, food and water with face of cat. Harkaan tuttuquu dhabuu irraa fagaachuu avoid contaminate of hand. Harkaan tuttuquu dhabuu stool of the cat yookaan sagaraa kaatiidhaa san waan achirraa daddabruuf intermediate hostage cat jennee waan achirraa daddabruuf harkaan tuttuquu dhabuu not eating raw or undercooked. Kana jechuun haala inni itti daddarbuun san in shortly conceptiin as jiru haala inni itti daddarbuun san katfirraa godhuu jechuudha. Not eating raw or undercooked meat jechuun nyaata yookaan foon infected on toxoplasma gondii infected nyaachuu dhabuu especially raw jiraa jechuudha kan sirriitti hin bilchaatin undercooked jechuun illee kan sirriitti hin bilchaatin such as pork foon booyyee fa'aa beef foon jabbiidhaa fa'aa kanneen nyaattee jennaan kan infected ta'eeti ammallee kan infected ta'e nyaattee jennaan toxoplasma gondiin si qabaa yookaan toxoplasmosisin si qabaa jechuudha. Screening bileedii screen godhuudhaan ofirraa prevent godhuu dandeessa. Organ individual for parasite treatment health education treatment jechuun kan amma Fansidar jennee as ilaalle kana health education
health education jechuun akka waan akkanaatiin nama dhufaa jettee hawaasa barsiisuudhaan kan firraa dhabamsiiftu ta'a. Okay, medical helmontology asmarratti kan dhaabnu ta'a. Channel jaalata Ibrahim kana subscribe godhaa, like godhaa, share walii godhaa. Koorsii fayyaa baay'ee qabadhee kan fuuldura isin hojjedhu ta'a inshallah. Yoo rabbiin fuuldura nuuf fedhe helmontology kan waliin ilaallu ta'a. Helmontology define goona, describe classification of helminths. Helminths bakka meeqatti akka qoodamtu kan waliin ilaallu ta'a. Paartii keessatti yoo rabbi jedhee fuuldura medical parasitology maal akka ta'e, helminths jechuun maal jechuudha, dicocos parasol hunda waliin inshallah kan waliin ilaallu ta'a.